maqaa iddoo seenaa kanaatiin haa banamu ta'es malee durriyyeen banamee durriyyeen deebitee madaa kennarratti sooqidda hin naayitu. Maqaa kanaan miidiyaa banattee diina haga har'aatti haati teenna ilmaan baattee sadaqaa olii gad deemtee kadhattu. Kagartee qaama hir'ate meeqa jira? Ummanni keenya akkasii buqqa'e sun parsantiin argaa jirra. Ramadaanuma tare kana ijoolleen maan biyyaa kunoo eenyu maqaan isaa Allahumma salli ala Muhammad ijoolleen kunoo biyyumaa ummata gargaaraa turte. Ummata buqqa'e san warra Sumaalee irraa buqqa'e jedhanii gargaarsa godhaafii turan. Ummata guyyaa takka ciree waan nyaatu hin qabne. Qabeenya meeqa keessaa buqqa'e ummanni sun. Kanaaf jarana wallahi wanni dubbannullee wanni dhiifnullee nu dhibee jira. Ammas taanaan lafti sun abbaa qabdi. Lafti sun ummata qabdi. Lafti sun nama isiitti abbaa ta'uu qabdi. Maqaan kun nama itti abbaa ta'uu qaba. Sinii galee gartanii bilbila ta'ee irraan qillisu maqaan isii. Deebinee akka abbaa lafa saniititti ummata lafa san fakkaatuun miidiyaan lafa san fakkaatu lafa saniin banama ammallee taanaan ani kaayoon kiyya osoo rabbiin naa guute jechuudha malee durriyyeen qumaarii ittiin hin taphattu maqaa hagana ga'u lafa teenna lafa seenaa qabdu dhiiga abboota keennaa seenaa abboota keennaa durriyyeen argite yoo ittiin akkanatti qumaarii taphattu deebitee diina keenna kagartee ummata keenna lafarraa dhabamsiise. Fiddee irratti nama nagaa gootee suufa naqattee wajjin afooteettu baay'ee nama dhukkubsa jarana. Wallaahi baay'ee nama dhukkubsa. Fayyaa ta'a galatoomii obboleessa kiyya carraa naa kenniteef na offolcha. Wallaahi na dhukkubsee yoo haasuun kiyya dogongora qabaatellee na offolcha ani gadi bu'aa qaallicha tokko qaata kadhataa boo ol seensisee rabbi jedhaa onna seessaa jedhaa jira. Maqaa siima ol seensi. Abboo lakkoofsa tokko barreeffadhu kareefsi alaa bu'e siin jedhe sun. Ayyee jalaa gabbuu ati jalaa gabbuu nu seena automaatikii jiraawwanni ayyee hedduu galatoomii okay obboleessa keenya ayyee dubbadhu barreeffii sii kennee ture eenyu amma carraan hin geenne Anaana fakkaate. dubbadhu achirraa gafaati carraa fudhadhaa Ayyee dhiifama galatoma jechuu barbaada. Walumaa galatti yaadonni baay'een kaaniiranii waan warra zala jirtan tokkoffaa jarana sheer koppilingi godhaa isin ol galchaati mana sheer koppilingi taaptaap godhaa warri gastii ergachuu feetan jechuudha. Mee silaa warri kunneen jedhu warri gastii ergachuu feetan sheer koppilingi godhaa mana itti fufee obboleessa kenna sheer koppilingi godhaa sirritti. tokkoffaa wanti ani jechuu barbaade hundeeffama miidiyaa kana maqaa isaa moggaasarraa jalqabee namoonni hiriyaan kiyya tokko jalqabarra kaasee ture waa'ee kana maqaan yeroo ammaa itti moggamu maqaa kenna beekta manni nyaataallee Hayila Goorgisii fi Hayila Maariyaamallee dhuftee maqama beekta kama soofumariitiif maal kanaan baafatti hin beeknu nuti numaan nagadanii nurraa nagadanii numaan mootuu deebi'anii nurra dalagan jechaadha. Maqaa biraatiin moggaafachuu hin dandeessu. Gaafuma moggaasa maqaa kanaa nama eeyyamsiiseeti immoo callisee lafumaa ol kaatee hiyyama argattee yookaan wanni akkanaa kun jalqabuma to'atamuu qabaa ture beekta. Sirriin turre wanni kun tootaalii moggaasa isii irraa haa ta'u ittuu seente sanuu argatteeti. Sabbunummaa jechuun maal jedhaa? gadamboo masarat kunoo godhana jirti galchaati mee waan kana jala mee jirti faccaasi obsa Ayyee jalaa gabbuu amee eenyu namni tokkoffaa gaaffii annan bu'aa fi namni gaaffii gaafatu waan kanarratti ol si addatti deebisa abdii ol si illee deebisa gada ol si deebisa gada gada ol si deebisa ati yaada kennachuu qabda ol si deebisa annan deebi'a mara koon qabu nan bu'a rakkoon hin jiru. jalaa gabbuu akaabee galatooma Hingeeffannaa namni waan yaadati. okay yaa inni dubbattaatee afachuu azala jirtii jedhan argeen hin jiru inni garuu galtu yoo jiraatte Aseen yaa ta'e. okay okay jeefi jira yoo jiraate Ayyee galee jira. obsa okay yaa asirratti masarata kunaa jirti warroonni amma as keessa jirtan galtee okkee hayye. amma wanni guddaan dhageeffadhaa ka
yaada keessan kabajaadhaan gaafatan. Gaafii qabdan hunda kabajaadhaan gaafatanii isinii deebifti. Kanaafuu eega isin qaaman dhufte ammoo ani isima fuulgaranni tas guddisa jechuudha agarsi jijjiire. Kanaaf amma wanni guddaan waan akkana haasa'uu caala amma gaafii isii gaafadha. Abbaan kallattiidhaan waan as jiruuf jechuudha. Eenyu carraan? Ana fudhadhu. Fudhadhu. Ayyee ani gaafiin kiyya amma isin dhufte. Ayyee carraan na kenna gara niro. Niro bakka. Chaa turtan dhagaan jira. Warri manaa guutuun tasgabaa. Please. Waan goonu. Carraan abazaatanii bar ija baastanii dhuftanii bar kana caala maal barbaaddu kana caala. Masara tasgabaa. Hai amma wal arginaa miree kana booda. Nama Kana miidiyaa. booda laal duubatti hin deebi'u Jamaal godhi kana dura waan jechaa turte nan beeka waan narratti duulchisaa turte bareecheen beeka la. Amma immoo cirraash maqaan kun ishee waamamuu qaban duriyyee miti ishee. Waan gochuu barbaadde numa goota waan nurratti hin dhaadatanii obboleettii ta'e laal kabaja miti. Maa isaanan jechaa jira dhis. Namni marti dhufee maqaa keenya moggaafata namni marti dhufee maqaa keenya Masarat alta kamee obsa please. Masarat alta kabicha waa. namni hundi dhufee maqaa keenya moggaafata maqaa keenya Alta kabicha na obsa mana sirreessina please. Ila masarat gaafii ummanni gaafat interview gooterraa kaase mee obsi please Munir. Gaafii ati erga waan kan interview gooterraa ummanni kaaserraa namni haasawaa jira. Isa kana gara keessatti illee gara miidiyaa hundaatiin iyyuu keessattuu ummanni gara Harargee, gara Arsii, Baalee, Booranaa warroonni jiran kunne warri eeriyaa kana sirriitti buqqaan jiddugaleessa ndoom qabatee gara Tuulamaa jiddugaleessa kanaanis namoonni baay'een gaafii kana kaasaa jiran. Gaafii baabinaa yoo deebifte kaammoo namoonni TikTok irratti jecha taane gara garaa siin jedhan san kallattii biraatiin akkaataa tarkaanfii itti fudhattu qabda. Garuu ka waliigalaa kana ka uummata bal'aa waan gadhiifteef illee qabda. Kanaafuu mee waan kana namni siyaa gaafatu dhageeffadhuuti tasgabbaa'e. Ati nama siyaasatti nama gaazexeessaa jechuun nama siyaasatti. Waa hunda hubataa jechuun gaazexeessaan waa baay'ee barata. Iitiksii baay'ee barata. Kanaaf ammoo dhageeffadhuuti yaada namaa kanaaf mee waan dandeetturraa yookaan waan hubattirraa deebii nuu kenniif miira keessa bahi. Gaaffii isiniin deebisa gaaffii keessaniif isiniin deebisa garuu gaaffiin koo jalqabaa masara dhaabaatiin soofumar mogga'uun qabu jedhanii warra na morman keessa har'a sastaa'anii maquma keenya moggaafatanii maquma keenyaan daldalanii bakkaa dhufanii eessarraa dhufne sitti fakkaate nuti. Anis Oromoodha akkuma kee akkuma Oromoo waa'een Baalee yoo ka'e waa'een Arsii yoo ka'e masaratiin ilaallatu soofumar kan keessanii miti kan Afrikaati kan addunyaati soofumar. Abbaa feetti moggaafata si galee waan dogonggorameef na gaafatta malee moggaasa maqaarraa ka'uun qabdu dhageessa. Sannuu deebisuuf galatoon ilaali. Mucamma bakka sana. Bakka lammata waan akkasiin kaasin kan kanarraa hafe waan feete na gaafachuu mirga qabda. Soofuma Awoo maali jibbaata isiin haasaa jirti bara. Jaamsi gaafii akka barbaadanitti waan asirra jirruu fi gaafii si haa gaafannu. Nama hundaaf deebii waan ta'u gaafii haa gaafannu. Parsanaalii amma fakkeenyaaf Jamaaliin waa jechuu yookaan immoo Masaratiin waa jechuu kun barbaachisaa miti. Gaafii bu'uuraa san gaafadha. Isa kana gaariidha. Namni lama yoo wal lole namni lama yoo afaan walitti darbe bu'aa hin qabu. Ittiin moggaafatee ittiin interview godhuu hin qabnu nuti. maa mootummaan gaafatiin nattee gaafa. Hin qabnu miidiyaa akkasii nuti. Ati miidiyaa akkasii miidiyaa gartee gaafii kallattiidhaan dhiisisan bakka jarana gaafii waliigalaatti haa deebinu ka miidiyaan mormina laal gaafii waliigalaatti ka maqaa miidiyaallee mormina ambar ka jechaa jiran takka takkeen deemina masaratiillee ka gaafii miidiyaa dhagayi namni laal looyarallee maalillee si mormuu hin danda'a namni maqaa jijjiirii jechuudha. Atammoo amma gaafii qabatamaa ka gaafatamaa jirtu isa kana nuu deebisi tartiiban eenyurraa kaanee kana miira keessan seenina mee akka miidiyaatitti gaafii gaafadha isin yaadee biftuuti
hin dandeetti deebisu ammoo namni tokko evidensii qaba nama tokko itti qopheessu itti gaafatamummaa baay'ee fudhateeti kanaafuu isinii deebifti gaafii seeraa gaafadhaa miidiyaa keessaa baya miidiyaa looyaraanis humnaanis maqaa jijjiiruun hin danda'ama yoo barbaachisaa ta'e amma ka miidiyaa keessaa bayatillee masarat ka miidiyaa isa isinii deebisuus dirqama qabu isa garuu isinii gaafachuu qabdu sanaan jettanii nan dubbisiistanii okay gurmooftanii waan jirtaniif humna guddaa waan qabdaniif isinii deebisuu hin danda'u garuu masarat yeroo hunda maqaa kana waa'ee maqaa kana baay'ee isin guggubee durriyyeen bakka dhuftee kannaan jettaniif bakka dhufee nan qaba laal hiddan qaba sii gale miti kanaafu gaafa sanaa deebistan gaafii keessan sirnaa isiniin deebisa ammaaf galatooma akkasitti fudhatinaa isiniin jechuu jecha maqaa keetii si dhaga'a malee hawaasa akkasitti beeka miti butaa ops eegi bee jedhan masarat amma kanaafiyyuu miidiyaanis tikikkil ati ammoo rakkoo qabda jibbaata beeyta rakkoo qabda amma langaafii bu'uuraatti adeemanii barbaade dhuunfadhaa miti waa'ee miidiyaa lafarratti hin karaakkarra ani rakkoo takka isan dubbisa eenyu dubbate kana waa'ee miidiyaa ofii haasoyte isin beekaa difeensi gootika an bakkitee isin beeytee bakka sanii gaafii kana cufuudhaaf akkas gooti ati ni beeyta anammoo dhagaika isin akkasi keessaa baatu dhiibbaa godhaa ture barjaamsan no jechuun kiyya laali namni maqaan ifii itti dhagahame namni maqaan ifii itti dhagamee maqaa ifii itti dubbatu hawaasa nama miiliyoona meeqa kan amma harka namaa eeggachaa jiru summaa itti hin dhagamin isin Oromoodha bakka hin that is our question gaafiin keenya sani malee waa'ee miidiyaa nama tokkocha dubbate as gubbatti nama tokkochatti waa'ee miidiyaa san dubbate rabbi dhugaan duraanuu hiimman duraan booyaa jirra garaa keessatti nurii qabadhume amma kam seeta laal Facebook irratti illee kan arge aktiivistota irraa kaasee ijoollee bahaati ijoollee Harargee ijoollee Arsii ijoollee Garbaalee warroota naannoo kanarraa qabatamaan buqqaantu dubbachaa jira malee namni naannoo biraa waan kanarraa iyyuu haasawaa hin jiru. Adii qulqullittii yoo lafa kenne jechuudha. Because qara maal bisaan gahe obboleessoo barka ibidda baara bu'e gubaa. Sirreessina kan wanticha sirreessinee dubbachuuf jaamsii kenna ajanda itti adeeminu. Anamma ijoollee Harargee aktiivistoota biyya. Sirreessi dura. Bara kana afaan keenya dubbatanii bara wanta hin dadhabe mana kana gizee baay'ee guddisi ati dura guddisi mee dura guddisi atu guddisi sirnaan naasuuna nama gurguddaas jira qoy mana kana ana hoogganu ejibbaata natti kennime hooggani fuudhi dhagaan jirtu ummata kana sitti kennee jiraatuuf ayyee amma akka gootanu nam tokkollee muutiin kaafatina muutiin qaban nam tokkollee muutiin kaafatina muutii dabareedhaan isinii kennama dabaree keessanii haasofta yaada keessan kennatan kanaafuu amma namni yoo nagartu bullaa latti fuufi ajandichi ajanda dhimma intervii gaafii deebii abdii illeetii fi wannaan taasifteedha kan uummanni Oromoo taasisaa jiru yakkamaa nama uummata Oromoo qalee ajjeesee uummanni Oromoo suuraa kenna gubbaa jiru akkamiin intervii miidiyaan Oromoo tokkoof namni hundeessitu miidiyaa kana akkamiin geggeessiti namni mootummaa maaliif afaan kana baafatte yookiin maqaa kana moggaasuu namni jedhu hin jiru isin ammoo reef kana gaafa seentu dhimma kana difees gochuu yaattee bulla dabaree akka eegi itti fuuf. Ayyee galatoon firoomsa jalqaba irratti osoo kabajni namaaf jiraate sigalee hawaasni asirra wal ga'ee kenni daqiiqaa irra kaa hunda isaanii jibbaata. Hawaasni akkanatti asirra wal ga'ee taa'u namni baay'een kun komii qabaachuu isaa jarana komiin keessan maalii jedhanii nama gaafatan ture silaa osoo gartee kabaja walii qabaatanii akka nama gartee sabaaf yaadu kennee jira daqiiqaa sadi kenneefii jira bullaalla. Tole hawaasa kanaaf gartee silaa osoo kirediitii wayii kaa'anii jiraatanii ummanni asirra wal gahee gartee waa'ee dhimma kanaa dubbatu kuni komiin isaan kaasaa jiran kuni maali jedhamee nama gaafatama ture sun ammoo lakkii wanni isin na gaafatta wayiitu hin jiru angaafii isin irraa qaba jedhaniitumaan dubbii shaffananii oofuun kun rakkinna ofii qaban gartee ibsachuu ta'a san achitti bira dabarra rakkoo namichi kun dalage yoo fudhannee laalle namni garii miidiyaan dhagaye kun ammootu oduu biyya Awurooppaa taa'ee dhagaye kun ammoo biyyuma keessa yoo jiraate oduma dhagaye malee nagarre nuti bakka san jirra hin agarre nuti irra gadhaanaan yakka bakka sanitti dalagamee keessaa gudeeddii shamarraniiti irra gadhaanaadha kun gudeeddii shamarran ijoollee xixiqqashooti
yakkoota kana keessa raayyaa abbaa mancaati kun shiidaadhaan itti akeekee ture beeke sanuun ibsee ni beeku itti akeekee ture nama ilma daa'imaa gartee ji'a shanii haadha duratti akkatti ol darbanii akka kubbaatitti ablee jala qaban toorjaa ija kennaan agarre kana oduu osoo hin ta'in jechuudha miti sinii galaa miti obboleessa kiyya hudduun abbaa tokko yoo mukatti dhiiban abbaa dhukkubdi malee nama itti dhiibuun dhukkubdu sii galee hawaasa walloo yoo fudhatte fakkeenyaaf wanni isaan osoo amaarri nama hundaaf diina ta'uu wanni yeroo baay'ee uummanni wallootiif amaarri waliin galleef maalis fakkaate beektaa taarikaawwi xilaat silooneenoo sii galaa miti waan beekaniif rakkoo cimaa jidduu isaanitti gaggeeffamee fi waan beekaniif osoo nullee diina ta'uu isaaniif irra caalatti diina waan ta'eef ilaa har'aatitti gartee dura dhaabatanii afaan qawweetii fi ka qabu eboodho kun gajaraan dura dhaabata amaara dura waan namichi kuni nu godhe waan sirriitti beeknuuf gadi fageenyaan jechuudha nuti. Gadi fageenya waan beeknuuf nama 700 ol achirraa buqqa'ee gaafa Hacaaluun sangaa fuudhee raayyaa abbaa mancaa wajjin baabbiletti dhaqe kuni taarika waan kitaaba irraa dubbifnee miti kun waan ija kennaan isaa kanatti agarree harkaa qabnu jechuudha waan ija kennaan agarre namni gartee intarvii godhamuu malame nama tokko gartee nama seenaa qabu wahii nama dagatame wahii barbaadamee fidamee intarvii godhama malee nama gartee hawaasa nama lubbuudhaan ajjeese nama gartee 70 wahii ka'anii beeku ka ebalullee keessa jira jedhee ani beeku doozariin boolla qotanii jira osoo lubbuu hin ajjeesin osoo hin ajjeesin doozariin irra garagalchan nama 70 wahii beeka maqaa isaa nagaafadhaa isinii mata akka takkaa yoo barbaadan nama hagana gahu kan asuma gabaabsee namicha sitatti amma dura daleetisaniif minti laallee oromoo hizbinaa min jettiin inni ammoo yaa'u qirtaa kamaalatti wicci min argaallo kamaalatti wicci si galame dhiifama jechuu malee maal jechuu qaba kuni ilma namaa tokkoon qoosuu jedhama ibiddi abbaa irra bu'e guba yoo akka tasaa tarii giddugala lafaa tanaaf namni hin duune nun dhaqqabnee taate nu dhaqqabe nu ibiddi sun nurra bu'e kanaaf gubanna nu isinii galee daqiiqaan kii gabaabatee jira waan ta'eef isinii fi xumuraa ibidda nurra guba keessattuu warri baaleef arsiitii fi warri harargee kokkeen nu qabamee akkatti ilaa madaan guyyaa san gartee madooni ilaa guyyaa irraa tanaan madaa san fayyuu dadhabnee jirra jechuudha daqiiqaan kii dhumatee jira yeroo biraa kidee biyaa ulfaadhaa galatooma. Ayyee galatoome ulfaadhu amma Jamaal eenyu irra Muniir irra naa keetta daqiiqaa isaa warri galtan motorri carraa keessa argatan gabbu'aa warri dhibiilla akka carraa argatu Muniir irra naa kaaye Muniir tuu. Galatooma. Galatooma. Ani yaada addaatiin qaba eenyu firoomsa. Yaada addaatiin qaba maaliif yoo nan jettanii abdiillee yeroo ammaan tanaa fi masaraa keessa jira. Eegumsaan godhamu jiraa fi ani amma isin masaratti irra xiyyeeffattanii ani masaratti hin xiyyeeffatu. Nimichi kuni indaa'um aangoo akka federaalattis akka naannoottis eegumsa cimaa godhamaa fi abiyyi amma gorsaa biyyi yoo gaa namichi kun biyya Ameerikaan jiru Ameerikaa dheeteetii miti fagootee Finfinnee keessa eegumsa cimaa godhamu waan abiyyiif godhamu isaan godhamaa jira. Kanallee ani guddaa dhiisnee xiqqarratti roorrisuun kun waan natti jiran sirriitti fakkaata. Nimichi ganaa nimicha kaan hojii waldhabee jiran fakkaata akka ani sodaa hojiin xiqqoo rileeshinii qabu yaada jiru kana deebisuu barbaada naan aangoo irratti deebisuu barbaada yoo hin taane humna nagaa naannoo Somaalee godhuu barbaada. Waa hundumaafuu wanna kana bal'inaan ani isii masaratii mitiyu ilaarraatu gaafa abdiilleen eegi Ibrahim Lodee gorri guddaa. Maa toopikii jijjiiranii qoy hayi. Eegi mee ni yaada isaa xumurata abbo yaada kee daqiiqaan keessa xumuradhutti. Haya Ibrahim Lodee ini muummicha ministeera nama miliyoona 3 gaafa san maaliif Oromoon gadi baatee balaan buusin ibiddan godhin ani yaada mataa kiyyaatiin kannachuu jira bara. Namicha miliyoona 6 wanta jee masaraa keessa kaayee gorsaa godhatee haasa'u har'a miidiyaarra fide jennee ani bara duraanis yaada addaatiin qabaan sin jee bara. Yoo si lakkii ani siyaasaa haa fayyadamuu jettu taate Ibrahim Lodee rakkoon qabu itti fufachuu dandeessa. Garuu gaazexeessaan tokko abbaa fedhe yoo gaafate ani akka Gitaachoo fidduu rakkoo irraan qabu. Irra caalaa kan wanta jiru kanaan irraa yaada mataa kiyyaatti godhu. Hayyee yaadaan kee xumurachuun kee galatooma ila dhiiroo akka ilaalta ila kuni dhimmi siyaasaatii fi dhimmi hawaasaa gara. Xumuranne
walittin seenin alal jarana Namni abboona mana itti yoomiyyuu fufi. amma muniirin fixanne ila dhageeffadhu muniirin fixanne jarana namni yaada wayita kennatu piliis ittin seenina carraa keessanatti eeggadhaa dubbadha ajandaa namni warkaa jijjiiruu danda'u hin jiru muniir itti deebi'ii fixadhu jamaal daqiiqaa wayirra kaaye yaamse. Kun ajandaa jijjiiruudha. Ani ammas irraanti deebi'ee bar. Kun ajandaa jijjiiruu miti bar. Ani amma masarata akka gaazexeessaa tokkotti qalalaa jira. Tani anis akkasumatti ilaalaa jira. Bifa itti ilaaltan qabdan anis bifa itti ilaaluu qaba. Garuu dubbiin ijootu mana hidhaarraa bahuu miti aangoo uunuu kan nameefi hojii taa'ee hojjechuu jira. Wanni inni haasa'u jiru waa'ee maddammarii fi waa'ee wantaatii fi waa'ee siyaasaatii 4 kiiloo namichi kun kophaa deemuu danda'anii ajjeesanii. Mootummaa Itoophiyaa Abiyyiitiitu eegumsa godhaa waliidhaan hojjechuu jira. 4 kiiloo keessa jira. Aangoo deebi'e. Yoo hanga ministeera Aboluu hanga jaamuu eegna. Namichi kun magaalaa keessa jira. Masaraa keessa jira. Waliin mari'achuu jira. Waa'ee siyaasaa, waa'ee histirii amma deemaa jiru Soomaaliyaa namichi Mustafeen kanneen irra dhaabbateeti bar deebisaa kan jiru bar. Kana yoo Intervii Mustafeen godhe. nama ruutu taate Mustafeen maddamaar irratti xiyyeeffate. Siyaasa biyya irratti xiyyeeffate kun siyaasa dubbii isinis yoo hanqa haa dubbiin adii isiniin jettu malee dubbiin laaftuu miti akka amma nuti ilaallu kana olii jechuu kiyya irraa soomuu qaba galatooma itti fufa. Birumsa namaa kenne yaa. Ayi Suleiman itti fuuf. Ibrahim Loodeetii kenneera daqiiqaa 3 Suleiman eegi. Thank you. Galatooma ulfaadha. Yaadichi yaada irraa mari'atamuus qabu. Nuti kan jedhaatiin hin jirru jarana. Namni tokko miidiyaan Oromoo tokko nama agartee kalee Oromoo jumlaan fixee by the way waan amma reefa Jamaal jedhe sanii madaan abbaa irra gahe abbaa agartee irra gahe sanitti dhagahamaa jechuudha biraatti hin dhagahamu. Namticha kalee Oromoo jumlaan fixee yoo yaadattanii jiraattan yeroo Oromoonni achirraa buqqa'an yeroo Shaashamannee qubsiistu nu Xayyibaa yeroo isin boottu wantoota adda addaa kan namoonni waan san beeytan namoonni seenaa san beeytan namoonni rakkina uummata sanii beeytan ummanni sun karaa gubbarratti hafee nama bar nama xiqqaadha miti har nama san akkasitti buqqisee kaan ajjeesee kaan fixee haala sanaan godhe namoonni meeqa osoo jiru hayyuun Oromoo meeqa osoo jiru namittiin tura ammamee wanno badheessiteerti jedhana Dr. Gammachuu fa'aa jira namoonni yaada adda addaa qaban namoonni hayyoon namoonni meeqa jira jedhan namticha jenoosaayidii raawwate barratti dhiyeessuun sun waa'een dhimma polotikaa waa'ee aangootti deebisuu fi siyaasa fayyadamuu sun keezii biraa nuti kan haasayaa jiru intalitu yoo Oromoo taate yoo Oromummaa qabaatte yoo Oromummaan isitti dhagahame namtichuma jenoosaayidii Oromoo raawwate kana akkamitti miidiyaa isii guddaa our main point akkamitti miidiyaa ofii gubbadheessiti personally nuti kan bajaraatiin hin jiru miidiyaa banadhe jette Oromoof banadhe jette waa'ee dhimma Oromootiif jette waa'ee dhimma afaan dalaguudhaaf waan san yoo bante namticha jenoosaayidii irra raawwate akkamitti miidiyaa ofii gubbarratti fidde bayetinyaa mooraalima kamiin hamilee kamiin namticha jenoosaayidii raawwate ofii fedha intaloon tuni miidiyaan kun kan dhuunfaa isiiti miidiyaa kana fedha ofiitiin abbaa barbaadda agartee affeerti sila nama dhabame moo namatu hin jirre moo osoo jiraatu iyyuu baate nama yakka ganaa raawwate ka Oromoon agartee gumaa irraa qabu akkamitti miidiyaa ofii gubbadheessite kan jedhaatiin hin jirru waa'ee dhimma agartee amma muniraasee kun waa'ee mata duree of dandahee ka deemudha. Gaazexeessaan tokko nama jenoosaayidii raawwate nama agartee ilaal nama isii irratti Oromoo irratti jenoosaayidii raawwate haala kamiin miidiyaa ofii gubbadheessuu danda'a meen pooyintiin keedhaan gaafiin kiyya kana. Suleiman itti fufi Suleiman.
Ayyee carraa naa kennitaniif galatooma. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Abdii illee jechuun Oromoon guutuun hin beekaa. Oromoon miiliyoona 60 olii jechuudha. Nama duguggaa sanyii raawwatee namni kun Minilikii Jarraa 21ffaadha. Minilikii Jarraa 19ffaa itti aansee waggaa 200 booddee nama duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwateedha. Oromoo miiliyoona 1.5 oltu buqqa'ee kaniin lakkaa'anii bira gahuun hin danda'amu. Kan duguggaan sanyii irratti raawwatamee kan ajjeefame qaamirruu kan ta'e kan faca'ee guutummaa Oromiyaa keessatti daandii irratti kan kadhatu lakkaa'anii bira gahuun hin danda'amu. Kanaaf kun tuffii fakkaata. Tuffii fakkaata. Tokkoffaa namni kunini ofii isaatii uummata Oromoo biratti ofii isaatii silaa gadi bahee dhiifama gaafachuu qabaa tureeyyuu odoo inni dhiifama hin gaafatinii waan sanatti gaabbuu isaa osoo hin jedhiin dhattee dubbisuun isii kunini sirrii miti. Sanuu miidiyaa maqaa kana baatee maqaa Oromoo maqaa guddaa Oromoo kana baatee Sof Umar jechuun seenaa Oromoo keessatti seenaa addaa qaba. Kana baatee kanaatiif isiin balleessaa isii fudhachuu qabdi fudhattee aamiin jettee balleessee hin jira jettee uummata Oromoo ifaan ifatti dhiifama gaafachuu qabdi jechuudha. Ifaan ifatti dhiifama gaafachuu qabdi. Kana ta'uu baannaani itti yaaddee beektee uummata tuffii uummata irraa qabdu ibsuudhaaf jecha dalagdee jechuudha waan kana. Dalagdee jechuudha waan kana. Waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee mataa nama dhukkubsu. Abdii illee jechuun Hitilerii jechuudha. Hitilerii uummata miiliyoona 12 ol fixee sana keessaa miiliyoonni 6 Jiwiishiidha. Miiliyoonni 6 immoo Yurooppiyaan maayinooritiidha. Kanaaf isiinis nama duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwate kana fiddee Hitileriin hadha Awurooppaa keessatti Jarman keessatti maqaa yoo kaaste hin adabamtaa seeraan gaafatamta Jarman keessatti. Abdii illee nama akkasiiti. Hitileriidha jechuudha. Kan duguggaa sanyii uummata keenya irratti raawwate. Kanaatiif ifaan ifatti dhiifama gaafachuu qabdi. Haalli amma isiin itti ol seenteetiin uummata kana ittiin dubbiste illee waan duudhaaf safuu Oromoo keessa hin jirredha. Jalqaba adabaanii nagaa gaafattee sanaan booddee ammoo komii qabdi taanaan wanti itti dhagaame jira taanaan uummata carraa kennitee fi uummati gaafii gaafatee gaafii sanaaf deebii naamusaan deebii kennuu qabdii turteeyyuu garuu kanan goone. Kanaatiif baay'ee nama gaddisiisa. Isiinis eeyyamamtuu miti jechuudha. Deebii kennuudhaatii fi inumaayyuu waan biraa laaquu yaaltee namni itti dubbatee hin jiru. Wanti kunini uummata Oromoo irratti waan seenaa keessa hin jirre dalage. Namni kunini maaf akkas gootee maa interviyuu gootee fi nama kana namni kun diina Oromooti. Namni kunini nama hamaadha. Nama waa meeqa Oromoo irratti raawwate jedhame malee wanni biraa wanni jedhame hin jiru. Namni maqaa isii kaasellee hin jiru. Garuu isiin akka waanii parsonaal attaakii wayii isirratti ta'ee wayiitti haasa'uu barbaadde kun sirrii miti. Kanaatiif yoo baay'ee nama gaddisiisa. Ani kana caalaa wanti ani jedhu hin jiru. Maraafuu gadi baatee akka uummata Oromoo dhiifama gaafattu maqaa kana yakka akkasii maqaa akkasii moggaasatanii yakka dalaguun sirrii miti. Kun amma yakka dalagdee maqaa kanaanii maqaa Sof Umar jedhuun jechuudha. Kanaatiifuu gaafatamuu qabdi seeraanii jechuudha. Qaamni dhimmi ilaallatu seeraan gaafachuu qabaa jechuudha. Nama kana nama uummanni Oromoo ana biratti nama gumaa kiyyaa nama duguggaa sanyii narratti raawwate jedhee amanu kana as fiduun isii kun tuffii uummata Oromoo irraatii isiin qabdu jechuudha. Dhiifama gaafachuu qabdi yaada jedhuun qaba uummata Oromoo badhaa. Galatoomni. Keessaan nu arrabsite waa'ee gaafa uummata keenya kariraa nu dubbannu isin keessaan nu arrabsisan anatu gadi baasee miidiyaa irratti maxxansinii fi dhufteeti maqaa kiyya dhooyte. Dhageette odoo jeneraalii fi jeneraal Huseeniif jaalalloon ajjala jiraattee jara odoo naa galchite waan isiin nuun jette waa gaafa nuti shabboo miidiyaa irratti waa'ee hawaasa keenya kariraa uummata buqqisuuf deemaniira nu dubbanne waan isiin nuun jette wallahi ani gabbayee hin dubbanne waan san. Okay?
keessaan naa bilbilteetiin barreeffamaaf sagalee isiiti waan isin naan jette jibbaata qabsoo. Jirte wanta hedduu walitti maxxantistee waan arsii keessatti gaafa ta'ee tokko. I don't want to say right now. An akkasii baalagee miti gadi bahee namaa waan jedhu maqaa namaa yaameetiin. Garuu wanti nu jedhaa turre maalii fi nama yakkamaa kana jenosaayidii hadha ummanni inni buqqisaan gadhaa karaa gubbaa deemee kadhataa jira. Akka mootummaa waliin haa dalagu yoo barbaade namtichi kun mootummaa keessaa jiraatu yoo barbaade akkuma mootummaatu as bahee ummata Oromoo dhiifama gaafatu malee min silonechi maal silonechi no miidiyaa afaan Oromootiin dhaabbatte maqaa guddaa kanaan dhaabbatte afaan Oromootiin dhaabbatte irratti akkamitti namticha diina Oromoo kana fiddeeti isiniif deebisuu hin qabu jetti. Yaa dhugaa si gaafachuu hin dandeenyu nuti. You're right. Ambassaa seera jeezimbi maccawashaa yoon haalii jee warri waytamamaaku. Dhugaa gaafachuu hin dandeenyu hadha. Jaalalloo ayyala yoo jiraate galchi jibbaata. So kanaafi wantoota namtichi sun raawwateetu nu gubeetiin dubbanne. Akkamitti miidiyaan guddaan akkamitti miidiyaan ilmaan Oromoo afaan Oromoo dubbattu yakkamaa hagana gayu akkamitti dhiyeessiteedha. Maybe mootummaan na erge jettee nu deebisuu dandeetti. Namni nama eega namni waa nama gaafate silaa kabajaadhaan deebisuu turte. Nagartee gaafataa jira jibbaanni waan kana uummata guutuu si gaafata jedhaanii jira. Namni kuwwanii dubbataan jiru namni maqaa isii dha'ee waan isii dubbate mucaa tokkochaa namni kuwwanuu gaafataa jira maa hin deebisin kabanya asumarraa eegala. Kabaja warra miidiyaarra jiru miti ummata lafarratti ummata akkasitti abdiilee fixisanii kabaja dhabuu isiiti. Itti dhagamuu dhabuu isiiti. Sooqidda madaa ummata keenyaa irratti naquu isiiti. That's what it is. Kan gaafataa jiru isii maaliif oona nu goote maaliif ni miti. Maa dhiyaatee namtichi kun. So kanaafi kuni ammootiyyuu akkanatti illee waan hafuu miti. Amma tuffattee nusi gaafannee tuffattee deemte gaafa horii gammoo hin deebistaa jedhaa kanuma jedhaa galatooma siraa jetti fufi. Nayyee waan baay'ee garaa nama nyaatu beektaa. Qoosa Oromootti nama ol ka'ee Oromootti qoosu kuni beektaa waan garaa nama nyaatu hedduu wallaahi yoo laalte jettanii. Jarri kuni beektaa jarri amma akka masarat kuni gaafuma dhuguma qabsoo Oromoo tanatti illee gaafa martuu dabalamu gaafa dabalaman san la xiqqamno baqa bu'aa ofiidhaaf dantaa isaaniitiif warroota qabsoo Oromootti akka tasaalloowanii itti dhufanidha. Ayyaallattoota beektaa. Namni akkanaa kuni gaafa si tuffate illee gaafa saba kana tuffatu illee sawwan keessa baate tuffatti beektaa. Because